Gadi dami saglafa yeroo lammaffaa magaalaa Siyaatiil kabajamu wal qabatee Jaafar akkasumas miseensi koreedha kan magaalaa Siyaatiil argama. Har'a tiim Madda Walaabuu keessatti tiim Oromiyaa keessatti yaada gabaabaa akka gartee hawaasa magaalaa Siyaatiilis akkasumas daawwattoota Osfaanaa dhufuuf gamana imalaa jiraniif yaada gabaabaa akka dabarsitu dhimma tiimii keessanillee tiimii keessan akkamitti qophaa'ee akkamiif qopheessaa jira mee yaada gabaabaa dubbadhu Jaafar. Galatoomii nu gara keenyaan akka koree magaalaa Siyaatiilii fi akka tiimaatti illee kunuun taphannallee garee tiim Oromiyaa Siyaaroo hoogganaa gara biraatiin illee koree qindeessituu magaalaa Siyaaroo Siyaatiil keessa jira. Nu gara maraanuu qophoofnee eegaa jirra. Warri alaa dhuftan warri magaalaa Siyaatiil keessa jirtan dhuftanii qophii akka gaariitti itti qophoofnee gara maraan qopheessinee isin eegaa jirru kanarratti akka hirmaattan isin jedha. Osfaanaan baranaa waa hedduu qaba. I think yeroo jalqabaatiin na fakkaatee Osfaanaa warra Habashoota wajjin magaalaa tokko keessatti fiildii tokko keessatti I think ji'a tokko keessatti jecha torbaanuma lama garaagarummaa qaba. Warri argitanillee argitanii nullee morkannee xiiqii Oromoon xiiqii jaalata akka jarri nurraan garagalchisan nurlee itti agarsiisuu qabna. Koreen magaalaa Siyaatiilillee waan maraanuu qophoofnee hoteelallee warra Osfaanaa wajjin dalaynee warra tikeettiillee barbaadan akkasumas gara tikeettiitiin illee warra Osfaanaa wajjin qophoofnee jirra. Haala maraa akka namaa mijaa'utti irratti dalaynee jirra. Kanaafuu isinillee dhuftanii akka warri Habashaa itti gayyaa isanitti morkattanii gadi yaataniitiin akka xiiqii nu baaftan jennaa nu gara keenyaa waan maraan qophoofnee isin eegaa jirra jedha gara kiyya. Galatoomii Jaafar yeroo qabdan wajjin yeroo biraa bal'inne istiidiyootti illee waamnee irraa dubbannaa ammaa fi gartee qophiirra akka jirtan hojii qofaanii miti qaamaan akka qophaa'aa jirtan uummata keenyatti himna. Egaa galatoomii Jaafar. Madda Walaabuu Star. Madda Walaabuu Star. The youngest. Youngest dargaggeeyyii babbareeda kana isin biraan gahuudhaa fi Zigiblaa hoogganaa tiima kana mee yaada gabaabaa akkamitti akka Madda Walaabuu kana tiim lammaffaa kana geggeessaa jiranii fi akkamitti akka qophaa'aa jiran bara 2025 yeroo 29ffaa Osfaanaan Oromiyaan bara kana magaalli Siyaatiil Oromiyaa hunda waamaa jirti. Mee akkamitti qophaa'aa jirtan yaada gabaabaa yeroo qabdan wajjin akka nu dabarsan. Yaa haalli qophii kennaa hedduu bareeda. Ijoollee dargaggootanniin xixiqqoo karaa waan hin taane keessaa fuunee kubba irratti jajjabeessaa jirra. Ijoolleen kunniin fiicharii Madda Walaabuu guddichaa fakkaatan akka jiraniin hedduu jaboota. Akka malee jajjabeessaa jirra. Kaafaan duubumaan jabeessu jira. Tiima guddichillee waan jabeessu jiruuf garuu namni hedduu jabeessuu bira dhaabatee halkanii guyyaa zaa isaa dabarseetiin tiima kana ijoollee tana bishaan itti bitee fiildii dalagaa isaa dhufee tireeningii goisaa jiru obbo Mustafaa kochii kenna taphataa duraanii Madda Walaabuuti. Kanumatti illee yeroo jalqabaatiif tiim Madda Walaabuun biin kuni qopheessaa jirta kana situ gahee olaanaa taphataa jira. Mee akkamitti qopheessaa jirta hawaasa keenyaaf uummanni Siyaatiil akkamitti gargaaruu qaballee waan kana keessummaa dhufaa jiru kanallee keessattuu tiima kana ijoollee kana jeersii bitanii fi waan isaan barbaachisu guutunii fi waan barbaadanis gargaarsa barbaadanillee akka isin guutu mee dhaamsa gabaabaa kan sagantaa bal'aa yeroo biraa istiidiyootti illee waamnee irraa haasofnaa ammaaf mee saampilii kana akkamitti dabarsite? Wal tiima kana yeroo dheeraaf ijoollee xixiqqoolee ganna 10 durarraa tireen godhaa turre amma ol guddatanii ganna 18 16 17 18 19 20 20 haga 24 ijoolleen kunniin cinaan isaanii akkana jiranii so yeroo dheeraadhaaf practice godhaa turre
akkuma Osfaanaan Siyaatil dhufuuf deema jedhamerra haalaan itti qophoofnee ijoollee yaangii tiima lamarraa walitti finnee tireen goonee qopheessinee jirra. Meedaaf geemaaf qophaa'aa jirra. Hedduu galatooma inillee gammachuma gartee qilleessa irra oolchinaa tiima kan akkan arguuti ijoollee maatilleen itti yaadee isin gargaaree waan kana namni hundiyyuu cinaa akka dhaabatu waa hundaayyuu gartee qilleessa irra namni hundi argu waan kana beekte miidiyaan kunis kan ijaarameef isin gargaaruuf waan isin hojjettan qilleessa irra oolchee hawaasa keenya biraan ga'uuf kanaaf jabaadhaa waan barbaachisaa ta'e hunda isin bira jirra sagalee keessanii jabaadhaa waan gaafattanillee nu gaafadhaa galatooma. Yaa wanni uummata keenya gaafannu sappoortii gaafanna ijoolleen kun yaangeedhaa dalagaan qabanii maatirraa sappoortii feena yuunifoormii barbaanna meedaaf baasii adda addaa gaafata meedaa kana qabuuf waan adda addaatiif nu barbaachisa kanaaf hawaasni akka nu bira dhaabbatu gaafanna. Hedduu galatooma jabaadhaa. Ijoolleen tunniin ijoollee gara madda walaabuu guddachuuf deemanii tiimiin kun tiima madda walaabuutii fi warra akka waliifirraa ijoollee guddachuu ta'an keessa warra akka nuurtu jiranii ijoollee gara tiima guddichaa dhufan keessa jennee abdaddu keessaa tanniin keessaa gara ijoollee afuriiti. Fanniin madda walaabuu istaarii fi madda walaabuunis namni hunduu akkasumaan nu beektanii faawundeeshinii tiima tokkooti jechuudha. Akkuma beektanii Hasan Hamzaa pireezidaantii Mudubaan jira. Ati kun miidiyaa kenna akkanatti tiima guddichallee finnee akkanumatti irratti ni beeksisa jedheetiin haganumaan haga yeroo lammataa waliin deebinutti.